ani ijolee biraatiif barumsa ta'a fakkeenya ta'a. Miicayyotaan akkuma asirratti argitanii dhugaa dubbachuu fi gara koomentiitiin illee barreessitiifan turee beektanii gara tiiktokiitiin baqa siriidhaa yaa baasaa taatee jechuudha. Shama argamuun hordoftoota kabajamtoota chaanaal yuutuubees kalleechi jalatti argamtaan jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessiniif haa baay'atu. Ani ijoollee suura isaanii fiduu hin jaalladhu. Dhugaa dubbachuuf baqa yoo baay'ee akkam baay'ee kan nama saalfachiisu. Mee waan akkanaa kanarraa of eeggannoo godhaa please. Isheen mana argitu beektanii kaameraan bakka jirtu dhugaa dubbachuuf anatu arge. Isheen bakka isheen jirtu hin argine xiqqishuu taatetti xaaraa keessa ol jirti. Isheen garuu hin argitu achirraan buuti. Yaa ta'u malee ishee tan ammoo nyaata. Odoo waan nuti barbaade dhufee TikTok irratti malee nyaattu. Ishi nama fayyaa qabu jennamu nama fayyaa hin qabne jennee fudhanna namoota akkanaa kana. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama saalfachiisa. Kaddaamati Itoophiyaa isa okiidha. Maqaa nama nyaatti jechuudha. Ijoolleen akkasii namoota meeqatu dhiisee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf gorsa namaa kan dhaga'an hin dhiisu. Tokko yaa baasee ta'u jechuudha. Ijoollee baay'ee maaloo dhiisii waan akkanaa kun surraan bareedu dhiisii nyaatina asirratti achumatti nyaatadhu. Maatii kiyyattan ergaseeti moo yookiin immoo hiriyoota kiyyaafan ergaseeti immoo kan viidiyoo namoota miliyoonan lakkaawwamtu ishee ilaalaa jechuudha. Kanaaf baqa beektanii baay'ee tokko dhugaa hin beekuun akkanatti of qoshshiisuu, akkanatti of salphisuu, akkanatti of baqa akka nama eenyutti maal barbaachise yoo afee ooluun yoo namatti afee maal godhaaf haala TikTokitti fayyadamuu erga hin beekne maal mini xaqamaa TikTokii fooloo baay'isaan zimbiloo miti koo wanta hojii barbaadde irratti hojjechuu waan akkanaa kana miti kan hojjetamu. Zimbiloo waan safuu qabu waan safuuf cabse akkana baatee booda maatiin keessi arga booda hiriyoonni keessi arga tarii abbaa warraa qabaachuu dandeessi tarii ijoollee qabaachuu dandeessi baay'ee ishee miidha dhugaa dubbachuuf. Namoonni akkanaa ijoolleen keessattuu haaraa dhuftanii waa'ee TikTok hin beekne viidiyoo waraabina hin hojjetina. Khalaas mini xaqmaan waan akkana waan salphina waan namni namatti kolfu waan namni baqa si tuffatoo baqa waan akkana dhugaa dubbachuuf akka qoshaashaa akka nama dhibamuutti namni anamma keessis gawan amma keessis hin geenye sirratti hojjetee baqa asii fachi facaasanii miicayyoota bakka ishee hin geechine hin jiru. Yoo afee waan akkana kun of salphisuu dubartiin takka baqa safuu qabaatte bareeddi. Biyya Arabaa deemuun dhugaa dubbachuuf waan akkanaa kana waan safuu cabse. Bilbila kanas lamaaniyyuu bilbila kanatu badee maal sinumaan goone. Kanaafuu waan namoota akkanaa jabaadhu jabduuti waan akkanaa yeroo kana isheen ammas koomentii naa kennanii waan ishee ajjabeessan itti fakkaata ammas lammatatti deebite oduu waan feetee dhuftee asirratti sanuu viidiyoo sirriitti guddistee of mul'istee akka achirreerraan jettu asitti gara viidiyootti sirriitti akka mul'atutti. Mana Madaamiitti jirti. Yoo Madaami waan akkanaa kana argattee waan akkanaa kana argitee tarii yookiin ishee abbaarrattee booda immoo dhufteetuma asirratti boochi akkana na gootee Madaamiin akkana na gootee na dabaddaabdee maal na gootee ofuma keessanii balleessitu. Ishee kun yoo maaliif ta'e kun? Waqa hojii dhabduu waqa waan gootu yoo dhabduu waqa yaazaatina baay'ee tokko nama asaasana dhugaa dubbachuuf yeroo tokko waan akkanaa arguun baay'ee tokko nan jaalladhu dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko hin jibbaa jechuudha. Ijoolleen tokko hin jiru beektanii warreen fooloo guddifachuu waan hin taane isheenis argiteetti baqa amma waan isaan beektu jettee gadi lakkisti. Isaan booda maaloo ijoollee meeqa dhiise tamasgeen dhiisanii jiru garuu immoo isheen tun immoo addisii dhufte haaraa dhufte jalqabdi isheenis baqa. Maaloo dhiisi barreeffama illee hin laaltu isheen immoo waan sina jaa barreeffama nan barreesse illee hin laaltu jechuudha. Na gaafa immoo asarri ishee argite yookiin immoo akka tasaa irraa fuutee too laalte salphina jechuudha. Inni istu dhugaa dubbachuuf akkaataan baqa akka nama minaan argee hin beekne yookiin akka baqa reefu waan akkanaa kana argitee
cubbuudha gin dhugaa dubbachuu waan akkana kana ta'uun cubbuudha gin waan akkana kana gochuun amma waan mafeef fooluun yaaf fooluu sinittaaf waan akkana kana dhiisa dhugaa dubbachuu ijoollee nama dhuftan tiktokii waraaboo hin beekne akkaataa tiktokii hojjetan akkaataa ittiin tiktokii banatan jedha sarchi godhaa laala siniif akkaataa ittiin banatan seeraan banadha yoo asnaan bakka beektanii sammuu keessan firii gochuu barbaadan of asnaannoo barbaadan malsiin godha suura kaatanii poostii godhu akkasumas immoo ani akkaataa viidiyoo nama laaltanii akkaataa ittiin namni hojjechuudha malee waan akkana waan safuu cabse waan bakka namni bakka hunda ga'ee kunis ilaalee ofiif nyaata si bisiisa nyaata si cufa dhugaa dubbachuu ijji namaatiyyuu shaggaa miti si galee miti irratti nyaata leeshi barbaachise waan akkana dhugaa natti hin tolu waan akkana kana baay'ee hin jaaladhu waan hundaafuu of eeggannoo godhaa namoota akkasii jechuudha miti irratti waan akkana argattee mijayyoo suuf fooloo akka ammanaa guddatte ishiin waan akkana kana hojjettee guddattee jira kanaan biraatis deebi'ee dhufaa jechuudha gin waan siniif fayyadne waan nama fayyadne waan as qiyyaame waan akkana kana dhiisuu dhugaa dubbachuuf kanaaf irraa of eeggannoo godhaa fooloon dhugaa dubbachuuf haadha guddattu waan adda addaa amma fakkeenyaaf yuutuubii irraa illee fuudhatoo faaruu ta'ee akkuma amantaa keessaniititti illee fuutanii maxxansuu hin dandeessu fooloon isiniif guddataa dhugaa dubbachuuf namoonni ilaala miliyoona 3 amma yuutuubarraa fuutanii akkasuma yookiin immoo daawulondi kan jedhu viidiyoo daawulondi gootanii laxxaftanii ani beektanii suusii tiktokii ani fooloo kan isin barbaachise jechuudha namoonni akkasitti guddachuu ni dandeessu waan akkana waan safuu qabu kana immoo hin hojjetina wantoota kennaa waaqni isinii kenne hin jira miti wanta ittiin bareeddu wanta ittiin dubartiin takka bareeddu dhugaa dubbachuu faarfannaa faarfachuu akka amantaa keessatti waan barbaadde faarfadhu qara'ii yookiin immoo zammarii waan barbaadde bakka akka amantaa keessatti asirra deemtee gola Madaami keessa teessee waan akkanaa diraamaa waan akkasii bakka hin danda'amu mana keessatti biyya keessatti gaafa galte akka barbaade ta'e garuu biyya ormaa keessatti waan akkanan ta'a jechuun hin danda'amu dhugaa dubbachuuf akka barbaade ta'uu hin dandeechuu amma beektanii madaamumti nama biraatu yoo micayyoo tana argite saraatenyaan tiyyees akkana gooti saraatenyaan tiyyees akkana gooti akkanatti nyaatti jetti baay'eetu jira kanaafuu ijoolleen keenya biliis waan akkanaatirraa ijoollee haraan keessattuu amma intalli kun haraan hin beeksiste dhugaa dubbachuuf malee ijoolleen akkas beekanii safuu waan akkanaa kana hin beeku namni kana godhu hin jiru ijoollee haraa amma dhufanii haala tiktokii hin beekne baqabeen nama 2-3 nu arga jedhu waan namni baay'een isaan argu daawwatutti fakkaatu bakka akkuma nuyi viidiyoo waraabnee kinu akkan galarii keessatti gallakkifannu kanarree itti fakkaate kanaaf yoo isiniin galiin immoo namoota isinitti dhiyaatan akkamitti hojjetu akkamitti poostii godhu waan akka hunarraa bareedamu hunarraan bareedu jettanii ittiin mari'achuu qabdu dhugaa dubbachuuf malee zimtitti waan safuu waan nama salphisu waan akkanaa kana dhugaa dubbachuuf shaggaa miti nama meeqatu itti kulfi nama meeqatu dhugaa dubbachuuf ajandaa godhate kanaaf shaggaa miti ijji namaatu nyaatallee si jibbisiisa dhugaa dubbachuuf bakka baay'eetti biqqa miciyyoon kun ammoo waan gaarii hojjechuu isheedhaaf gid badaadha waan ijji nama laaltu waan akkana kana hin hojjetinaa isiniin jedha obboloota kooyi anattillee kuni gorsa malee immoo lolaa miti jechuudha ani waan ani jedhe hundi kuni gorsa namoonni biraatillee akka irraa baratu wanta akkanaa kun immoo waan salphinaati dhugaa dubbachuuf waan namarraa hin bareedne waan namarraa hin deemnedha waan ta'eef kuni lola yookiin immoo waan akkasii isinitti fakkaatin akkasitti fudhatinaa isiniin jechuu barbaadesan warroonni beektanii maaf akkana jettan jechuun keessaniin oolu beektanii akka fudhattanitti akkaan akka hiyyaatti garuu akka gorsaati waan kanarraa bilisa ta'uu qabdu isiniin jechuu barbaadesan wanti baay'ee waan itti nama asnaannaasu baay'eetu jira waan nyaataa kuni bakka beektanii shaggaa miti dhugaa dubbachuuf namaafuu yuusifaa beektee ija namaa keessa bakka beektanii
akkasii waan hundaafuyyuu waan akka nama kanarraa of eeggannoo godhaa waan safuu namoota diraamaa hojjenna jedhee namoota meeqatu gadalii galee hin beektu ijoollee baay'ee nani asirratti fidee dhufe dhugaa dubbachuuf micattiin amma diraamaan hojjedha jettee nyaata toostii samuunii as keessatti gadi guurrattee ooka keessatti guurrattee kaameraatu jira ishiin akka kaameraan jiru hin argine ishiin diraamaa hojjetti Madaamiin deemte jettee yeroo kana ishiin argite namoonni baay'een irree dhugaa dubbachuuf Madaamiin ta'ee cidhatte mana oduma akkana jiran mucayyoo sanuyyuu guyyaa lamaan booda tikkeettii gutteetti agarsiiste mucattiin sun kaa dhuftee boochee akkanatti akkana namni biraati irreen irraa baradhaa jettee ishiin saafartee ishii saafarsiiste annaa kanaafuyyuu ijoollee nan biraatillee namoonni akkasii sunillee irraa deebi'ee tayyaadha mucayyoo sun fakkeenya taateef garuu immoo waan akkanaa kunis sheemidha jechuun araboota biratti dhiisatoo amma numa birattuyyuu nyaata ofiin biddeena tokko as keessa godhatanii hin tayyafamu mana arabaa dhiisatu kanaaf osuma beektuu nama guddoo taatee akka gaddeebitee akka daa'imaatitti waan ishiin akka isheetitti fooluma jedhan kan guddifachuuf waan hin taane gaafa hojjettu sirriin hin hojjenne sirriin dalagne ishiin nama biraatirree akka beektanii barsiisuudhaaf ta'uu danda'a akkaataa diraamaa ishiin garuu ofirraa gaggeessitee jirti kun immoo ishiitu miidhame malee waan ishiin Madaami miidhamtee miti ni galee har'a biyya arabaa dhufuun qarshii hedduu nama gaafataa piroosesii hedduu qaba kanaaf gas jettanii wanta hojjetu biizinasiin baay'eetu jira isa hojjetan siniif fooyya xiqimi waan qabu jechuudha waan akkana kanarratti waan salphinaati irratti qabamu akka attuutitti rifachuu waan akkanaa kun nama nawwaaxa'ullee dasillee nama hin jedhu jechuudha annaa akkasii Madaamiin tokko akka hin jirti namni gaariin jechuudha kan tiiktookii waliin hojjettu namoota akkasii rakkoon qabu wajjiniin hojjette wajjiniin waan barbaadde hojjette chiggireella ግን namoonni araboonni biraa amma Libnaan yookiin Beeruuti namoonni isaanii naamusa qabu baay'inaan irree amantaa ortodoksiiti kan hordofanii isaan wajjin namoota akkasii wajjiniin hojjechuu hin dandeessu garuu namoota biraa namoota akkasii kana sirrii miti namoota akkanaatirraa sirriitti of eeggannoo araboota bakka biraa hin danda'amu jechuudha akkasiin jedha obboloota koo sirriitti of eeggannoo godhaa waan akkanaatirraa waan hin taane irraa of eeggannoo godhaa isiniin jedha turtii gaarii qabaadhaa nagaan naa tura hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti baay'ee